jirtu fayyaa keessanii akkam jirtanii nagaadha nagaa kootii galata waaqayyoo hundi keenya nagaadha sinis akka nagaa fayyaa taatan abdii guddaa waaqayyoo irraa isinii qabna jechuudha mee har'a immoo yaaduma iddoo keenya keessa deddeemaa tottolchaa waan gorsa ta'u tokko waan xiqqishuu isinii qabadheen dhufeen jira egaa turtii gaarii nafaana akka qabaattan abdii guddaa qaba jechuudha. Maal qabattee nu dhufte jechuun keessanis immoo hin oolu jechuudha. Yeroo baay'ee shamarran biyya Arabaa akkuma kiyya waan dafqanii maallaqa isaanii fidaniif waan dafqanii sa'aatii 24 hojjetanii maallaqa isaanii fidaniif yeroo waa'ee shamarran biyya Arabaa keessa hojjetanii badaa isaanii dhagahee nan teechisu jechuudha. Kanaaf maal isiniin jechuu barbaade tananii waan ofii kiyyaa arguurraa waan ofii kootii irraa dhagahurraa maaliif ani qoonneef hiriyoota koo kanan biroo warroota akkanatti miidhamaa jiraniif kan jedhu yaada koo xinnoo isiniif qooda jedhee tanan asumaan immoo abbaan miliyooni biqiltuu dhaabaaru biqiltuu isaanii kanarree ammaa fi itti ganaadha jechuudha engeenye gaafa xumura isaa siniif qabannee dhufne jechuudha har'aaf garuu haa ta'u viidicha kana ilaalaa sinis asumaan sagalee gorsaaf isinii darbu kana dhaggeeffattu jedhee tanan abdii qaba maal seetanii dhugaa dubbachuuf nuti nama amanuu baay'isna warri koo naaf hin hojjetanii warri kiyyas na nyaatu jennee namoota Oromoo namoonni nu filannaa namoonni sunis immoo namoota gaarii yoo ta'an nuuf hojjetu namoota gaarii yoo hin taane immoo akkuma san jechuudha. Gaarii hojjechuun garuu mataa ofiitii fi yoo nama saniif gaarii hojjetan waaqayyos akkasuma waan gaarii namaaf kenna jechuudha. Inni guddaan sobanii afaan fakkeessuurra hojiidhaan nama sanitti argisiisuun baay'ee gaariidha. Kana hunda maaliif nutti taasiftee jechuun keessaan immoo oolaa hin qabu jechuudha. Egaa obboleettii keenya tokkootu jira jechuudha. Obboleettiin keenya kun jalqaba biyya Beeruut turte. Beeruut erga turteen booda wararratti maallaqishii ergachaa yookaan ergaa turte akkasuma obboleewwan ishii gargaaraa kan barsiisuu qabdu barsiisaa kan immoo manas godhachuu barbaadan haadha manaatis godhachuu barbaadan itti fuudhaa kan turteedha jechuudha. Egas booda immoo xinnoo ishii haga waggaa 4 akkas turte obboleettiin keenya ka galtee lafa iddoo amma ani jiru kana cinuma koo bitatti erga bitattee booda immoo lafti kun akkuma naannoo kanaattu lafa ayyar kaartaati malee lafa seera kaartaa pilaanii guuttatee miti jechuudha. Walumaa galatti magaalaa jala hin oolle qotee bulaadha jechuudha. Kana fakkaata isa kana bitattee akkasuma maqaa obboleettii ishee hangafaatiin bitatte. Obboleettiin ishee hangafaa kun immoo abbaa manaa qabdi. Egaa abbaan manaa ishee kunis hin hojjetaa wantoota akka bulukkeetti hidhuu kana jechuudha. Isa kanneen hojjetaa akkasuma garafaa kanneen hojjetaa. Walumaa galatti hojiin isaa gimbanyaa isa jennu san jechuudha. Egaa kana hojjetee boodosuma kanaan jiranu mana naa ijaarii jettee maallaqa irratti ergiti. Manni gaa haguma humnaatiin irratti ijaaramullee maallaqni olaanaatu itti himama jechuudha. Oovariitu itti himama.
tole ishii haa ta'u jettee jechuudha isheen kan ergitu. Isaan garuu asitti waan rakasaa hojjechaa akkasumas immoo waan gatiin olaanaa dhiisaa haala saniin hojjetu jechuudha. Garuu mucayyoon tun amma eessa jirti? Dubaay jirti jechuudha. Dubaay erga seentee waggaa lammaffaa ishee keessa jirti. Kana fakkaata. Haga ammaasitti manni seeraan hojjetamaa hin jiru dhugaa dubbachuuf waanan argaa jiru waan ta'eef seeraan hojjetamaa hin jiru. Hojii isaan kan hojjetan baay'ee gadi bu'aadha. Kana maaliifan isinii kaasee namoota gaafa amantan namni hunuu haala kanaan kana hojjeta. Hagana fixee namoota birootiin immoo itti himinaa jedha warroota ishee beekuun warroota ishee haasofsiisuu danda'uun warroota kaawwaniinis haaluma saniin ishee garuu gatii olaanaa itti himaa haala saniin hojjechiisaa jira jechuudha. Abbichi suni egaa kuni oduu kan baay'isuuf osoo hin ta'in gorsa isinii akka ta'uuf jechuudha. Yeroo baay'ee maatiin keenya nu miidha jettan jennee kara sirriittuu miidhamuutti deemna jechuudha. Akkasumas immoo buleetti keenya kun kaadhimamteeti achuma osoo teessu kaadhimamteeti. Kaadhimaa ishee immoo maallaqa naaf ergi jalqaba duraa hojjetaa mootummaati maallaqa 10,000 ji'aan argadha jedheeti jechuudha. Erga kaadhimatee ka'eeti immoo maallaqa naaf ergi jedhee ishii kan giddisiisaa yookaan immoo dirqamsiisaa jirudha jechuudha. Erga kaadhimatee wantoota akkana kanarraa osoo feenne baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu biyya ormaa ta'anii kaadhimamaa ta'uun kaadhimamtuu ta'uu yookaan immoo achi ta'anii ganaa warraan kaadhimamanii hojjetaa mootummaati jedhee kaadhimatee maallaqa immoo ittiin hojjedha fidii ergi wantoonni akkasii kun yeroo namaaf dhiyaatu osuma namatti hafee kaayyoo biyyaa baaniif xumurannee nama jechisiisa jechuudha. Kana fakkaataa hordoftoota keenya keessattuu warri shamarran arabaa jirtanii seeraan of eeggannoodhaan maallaqa keessan bakka isinii ta'u godhachuu hin dagatinaa isiniin jedha.